Jarriyaati mana isaanii kireeffatti hoolaa ayyaanaaf bitamee guyyaatu qalanii gaafa argitu galgala manatti rukuttee Kiraayii manaan fide. Andaanqoo ayyaanaaf bittee osoo galtu tokko si waame qaluufi gaafa siin jedhu Lakki ittiin qotuufi dhalamuun qorqoraa. ayyaanaaf lukkuu bittee otuu galtu enne hiriyaan kee utuu argu maal bittee galta siin jedhu Joobira biteen galaa jira. diishii sirreessuu mana namaa dhaqxee utuu qorqorroo irra jirtu gaafa hoolaa mana duubatti hidhamte argitu Rakkoon diishii keessanii cimaa waan ta'eef iftaana dhufee isinii sirreessa. gabaa indaanqoo bituu deemtee gaafa 1,000 siin jedhan Innis kophee biraandii kaawwatamoo? guyyaa ayyaanaa qarshiittiin lukkuu bitattu dhabdee utuu teessee gaddaa jirtu gaafa firri kee fagoo hoolaa harkisanii mana kee dhufan akkaataa itti simattu. utuu ciiftuu halkan sa'aatii 9tti kaateettuu lukkuu akka nyaatti yeroo yaadattu. Ila hoolaan isheen fokkiftuun duriyyeen jibbisiiftuun gadheensuun meeqadha? Isheen qarshii moofaa ciccitaa fokkisaa jibbisiisaa 3,000 qofadha. ayyaana kanatti sa'aatii irbaataatti mana warra kireeffattee teessu deemte Kiraa manaa yoom kaffallaa? hoolaa bituu gabaa deemtee gaafaati kan 2,000 jirutu jettu hoolichi gaafa si argu Maal jettee dhalaliikii? hoolaa ayyaanaa bituu deemtee gaafa qarshii 900 siin jedhan ramadaanan itti fufee sooma malee hin bitu hoolaa kana. ayyaanaaf indaanqoo bituu gabaa dhaqxee gaafa birrii 800 siin jedhan Maal warqee qofa isaatti qabamoo? qarshii ayyaanaaf si barbaachisu dhabdeetu dhaabbattee aartu tokko dhufe baga geessan gaafa jedhu Eessa geenye namichu?